Deebi'aan dhufee jira. Egaa viidiyoo darbe keessatti immoo gaarummaa kee hin gatin kan jedhu gabaasa xiqqoo wayii isiniif godheen ture. Amma immoo iyyuu gaarummaa hiriyyaa kee godhuu jedha. Egaa viidiyoon ammaan isiniif qabadhee dhufe immoo gaarummaa hiriyyaa kee godhuu. Kana jechuun yeroo kanatti gamna ta'uu nama barbaachisa. Nama badii sitti dalage tokko anis badii isatti dalaga jettee tasumaayyuu hin yaadin. Ati akkas taanani ammayyuu badii keessa jirta jedha. Egaa kana jechuun namni anaaf badaadha jennee namoota badaa yoo yaadna ta'e ani ammallee badumsa keessa hin jira malee gaarii keessa hin jiru jechuudha. Kanaafuu mee seenaa nama beekamaa Neelsan Maandeellaa pireezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa si yaadachiisa. Mee hubadhu jedha as keessatti. Egaa yeroo tokko Neelsan Maandeellaan eegdota isaanii wajjiniin hadha maal jedheeni hadha laaqana alaa nyaanna jedheeni eegdota isaatti hime. Egaa eegdonni isaaniitis tole jedhaniini hoteela guddaa tokko keessatti eegdota isaa wajjiniin Neelsan Maandeellaan laaqana nyaachuu ba'ee jechuudha. Gaafa kana laaqana nyaate bakka laaqana nyaata sanitti laaqana ajajatanii jedhan isa namticha diimaa san yookiin immoo faranjii san naaf waama isa waliin nyaata kana nyaachuu barbaada jedheet Neelsan Maandeellaan eegdota isaatti hime. Eegdonni isaallee dhaqaniit namticha kana waamaniif namtichi kunillee isaa wajjiniin nyaata nyaate jechuudha. Laaqana kana nyaate garuu nyaata kana nyaatu namichi kun ol jedheetoo daqiiqa takkaaf Neelsan Maandeellaa fuula keessa osoo hin ilaalin nyaata kana nyaateetoo xumuree kan bahe. Achumaan eegdonni Neelsan Maandeellaa erga nyaanni kun dhume namtichi kunis bahee deemeen booda tokko isaan keessaa maal jedhaani namtichi kun fayyaa hin qabu jedheen. Innis immoo deebisee Neelsan Maandeellaanis deebisee maal jedheeni namtichi fayyaa qaba garuu badii hojjete qaba. Maalidha innis ani yeroo mana hidhaa keessa turetti eegaa mana hidhaa san ture ani sa'aatiin reebban gara narra ga'e bishaan oobadhe bishaan naaf kenni isaan jedhee isa kadhadhetti fincaan irratti fincaa'e. Isa santu isa qaanessee mataa gadi isa qabsiise malee fayyaa qaba jedheeni jechuudha. Kanaafuu hojii nuti hojjennu kamirratti iyyuu boru kan itti qaanofnu boru immoo iyyuu kan nama fuulduratti mataa keenyatti gadi qabannu hojjechuu hin qabnu. Maaliif atis nama waan ta'eef anis nama waan ta'eef gaarummaa wanta gaarii wanta boru mataa ol na qabachiisu hojjechuu hin qaban. Inni kun hanga kaleessaa isarratti hojii akkana hojjetu hojii hanga kana mataa gadi isa qabachiisu hojjetu osoo gaarummaadhaan kaleessaa hojjete ta'e gaarummaa isa waliin dabarsa ta'e laaqana kanarratti mootii sagantaa kamirratti iyyuu wanti mataa gadi isa qabachiisu tokkollee hin jiru ture. Mataa ol qabatee gammachuudhaan affeerraa sanirratti hirmaatee kan deemu qaba ture iyyuu garuu namni kamiyyuu namoonni hedduu yeroo baay'ee